qophii hamarti jechuudha misiroolee lamaan kenna asin nu argamanii jiranii usa misroon kenna lamaan jidduu nu argamanii jiran jechuudha sagantaa hamartiiti Bismillah gurbaan hamartii harka qabatee dhaabbatu jira isin illee harka kaachuudhaaf qophooftee dhaabbatu jirti jechuudha nu ammoo akka jarri horii kaata akka dhaabbatee laalu jiru jechuudha itti kaa'uudhaaf akshiidha habaatu harkatti Soraatu jira gammachuu keessa soraatu jira baay'ee namatti tola akkuma agartan kun hamartii harka godhattee jirti jechuudha dirqama Salib amma garumaan hamartii horii kaatanii jira jechuudha galatooma iddoo nuti bi'a baakee sadii nuti bi'a iddoo keessatti hamileedhaan makatee hamilee akka amina yalla qoy kabajamtoota kennaa akkuma agartan kana hamartii waliin kaatanii jidduu kana turanii asirraa ammoo iddoo isaaniitti hamartii waliin kaatanii xumuranii bakka turanirraa gara iddoo duraatti deebi'anii jiran jechuudha amma garanumaan yaada isaanii takka takka irraa fuuna mee kaamila hamartii kana gurba abdaan si kaachuudhaaf waan si dhagabinu gammachuun dhagama maal jennaan wanni gammachuu jedhanii qopheessan tokko gammachuu ta'uu qabdi wanni na gaddisiisu hin jiru duraanuu osoo waan ani hin beekne waan quban qabaanne yookaan nama ani hin beekne nama takkaan argin nama hin jaalanne taate eegduu danda'a garuu amma immoo nama dhugaadhaan jaaladhu waan ta'eef ammas waan haasa'aa turre waan hundi fixannee jirruuf guyyaa kana eeguu baadhus guyyaan har'aa kun waanuma boodallee dhufuu hin oolle jedhee an shakkootu dhufe waan ta'eef wanni na gaddisiisu hin jiru taan immoo xumura wanta kanaati irratti aflaa kanaati irratti qophii sapiraayisii guyyaa har'aa kanaati irratti waan itti dhagaame sirriitti isiniif ibsuuf amala sanumaafuu ammaaf gammadeetii jira akira irratti sirriitti na eeggachuu qabdanii xumura goolaba waan kanaati irratti maaltu akkanarra na dhagaame maal akka waliin qabaachuu turre yoom akka wal fuudhuu deemnu yoom akka guyyaa nikaa godhachuu deemnu akira viidiyoo kanarratti na eeggadhaa isiniin jedha. Tole gamanumaan Aminaan yookaan Kaamila waa isin jette dhageessanii jirtan jechuudha gammachuu isii akkana nu ibsitee jirti jechuudha nullee baay'ee si gammannee jirra baay'ee nutti tolee jira siin jenna gamanumaan isin xumurtee jirti abdataanis waan si dhagahame nu ibsi garnuma. Ani wallahi hedduun gammadee egaa hamartii tana itti kaayadhe khalaas ani waan himuun beeku gammachuu takka na dhagahame. Akkasumatti isinis hedduu na gammachiistan waan na cinaa dhaabbattanii asitti na argamtaniif jecha akkasitti inshaallah fuulduraafis waa hedduu qabannee isinii dhiyaanna nufaana turaa isiniin jenna akkasitti kunuutti sagantaan teenyaas tana fakkaatti kunuutti sagantaan teenyaas asiin geenyee jira inshaallah kunuutti keekaa fi bibsii fi asiira kana sharaaba hunda hojii gammannee hojii duuna isinis nu hundinuu hojii gammannee nufaana turaa isiniin jenna. Okay, Tole hordoftoota keenyaa akkuma agartan kana jechuudha Kaamilaanis yaada ofii dubbatte akkuma agartan kana jechuudha Kaamilaanis yaada ofii nu ibsee jirti innillee abdataanillee yaada ofii gammachuutti dhagahame nu ibsee jira jechuudha nutillee gammachuu nu qabnu nu hunduu mee isin hunduu gammachuu qabdan bakka takka ibsaafi باقي مدة ألف مبروك يوخانا مبروك تولي قالتوما وروني أزيران كون هندو باقا قامتشو كيسان إساني قامدو راف باقي نتولي جرا أما قرانومان
gara sagantaa biraatti isin dabarsinaa hanga xumura sagantaa keenyaan hordofaan affeerraa keenya. Okey, irratti kenna akkuma argitan ani kaameeraa duuba waan turuuf yeroo itti jilbifatee gawaas hin jiru malee sila bum godha warra as jirtan. Omaa hin jirtan. Sila yeroo inni amartii keessa kaayatu waa bum godhanii waa afuufanii waa gubanii kanaafuu isin tartee jirti. Hundaafuu ilili jirtan. Warra dubartii afaan taatu bum gootanii dhoostanii ililiin dhiira toofe akkasuma qaqqabanooftan. Maaliif qaqqabanooftan? Akka jirroota kenna amma sagantaan kenna kan itti aanu haga baga gammadan jedheen jiraan illee akka dhuunfatitti baga gammadan amartii kaatti jirti aminaan ani abadan aynuma aminaan amartii fudhatti illee hiyyaanni ture akka jirroota daawwattoota kenna kanaafuu baga gammadan jennee deebine amma sagantaan kenna gara keeka muraatitti tarraa viidiyoon dheeratu waan danda'amuuf kutaa waan deemuuf hin dhumanne eeggadhaa ni jira ammas. Okay, hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kunootee sagantaan teenya asin geessee jirti. Qubaan qaba isin hundinuu akka kana mummurtanii nyaatu feetan dinga aywa jarjara jirtan amma osoo karaa sagantaa keekaa ichi hin dabarre waan xiqqishoo takkaa jira anaa fi Sumayyaan itti wal mari'anne akkasumatti akka kaamilaan dhageessullee hin feene kaamilaan yoo ichi dabartee hanga anaa fi Sumayyaan waat qishoo mari'anne ichi booda waan mari'anne isin biraan geenya naaf Sumayyaa waan anaaf Sumayyaatu waliin mari'ate waan san ati boodarra numa beeytaati boodarra karaa kaflii sanis ichi nu eeguu ni dandeessa si yaamna. Okay? maal barachuu dinta Iccitii si gammachiistuun sidaatin surprise lammaffaat kunis laa isiin dhageeyuun qabdi fagaadhu gabbuu ijaayin jalatti laa mee laal akka isin gabbuu deemtaa laal yalla kanoota akkuma agartan keessummoota keenya maalifiin kaamilaa gabbaa isa isin ajaa'ibdanii jirtan beekuu feetanii isaa waan kanaas beekuu feetan mi akkuma beeytan isin gabbuu teemi okay akkuma beeytan isin reefu ogguu dura asseente pirankii akkana irratti leeyte qoba qabdan na rifachiiste isin hundi duratti naqaanyeessuu geesse an hundi aare beeytanii mi amma akka na gargaartanii fadha maal pirankii takka tolchee akka gaaritti irratti dalaguun fadha isin amma sipiraayisii fi waan hedduu sammuu keessa yaaddi pirankii nyaaddu pirankii takka tolcheetiin irratti dalaguu fadhame akkam jechuudha inni irra yaade khalaas amartiin kun kijibaan ja'ani maatiitii bira sin geessu pirankiidhaan ja'a aywa akkam la khabiraan jiru khabiraa isaafin la khanumaatu wayya no kun yaanni bareedaadha isinis ni rifatti aywa isinis ma hojjir fadha akkamitti waan akkanaa dalayda isin sanuma feenaami akkasuma feenaami laa khabiraan kin irratti dalaga akkuma isin irratti dalaydetti anis irratti dalaga irraa kabalachuu hin danda'u jechuudha yaani لا والله يعني والله بومبي دويسا يعني يا ده خلينا يجيرون قب لا إني دوغادا أما برانكي ده خبرت شو ديم برانكو مقدرتين تشوفه ده سكنتا خيخات تشدبر لا ومانتات إن شاء الله ومانتات سين فورتني جاي نمط كي خاطرت يو كرتي خانو كقبدين بيرو لا سينو أنا قد سينه كيفو انفرد جت أنا أرسل أكما يسين أرس سنتين أرس لا فرانكينا كنا كنا ندور اللي أكنتي وانتاتي نمط يو فرانكي كنا كوبيس يا ده حفلة قريت وان دوغا فكيسه فوق إذا مش نمرتي تكاي مجتين دوغا مانتوليت إذا مجتين دوغا مانتوليت بودا ديفيستيد فرانكي جرانين
Mucatti maal taatu rifattee waan taatu wallaaltee Ni daro gatera. waan taane ta'e. Qalbii Kanaafuu waan akkanaa kun eebidha waan akkanaa dalaguun qabu. Laa. Aadi kun Yaadni kun jabaadha. Mee yaadni kun wallahi. Laa yaadni kun jabaadha. Aadi yoo gaggabdes wayiduuti. Bishaan xiqqisha irra neeneetuma kaafna aadi. Inuma jaalallu kan siyaaqatee gaggabdu sanoo qaba. Wallahi. Wallahi nama sakataraayyu. Sanuu adda baafanna. Sanuu adda baafanna. Yoo gaggabde dhugumaan na jaalatte. Yoo hin gaggabini khalaas akkana jette khalaas na adda baasee guddisa. Farra lachuutu isin miidha kun. Maali? Yoo isin hin gaggabin mumkin dhala hin gaggabne faa ta'u mattisi. Okay. mee tamam. Okay, hordoftoota daawwattoota kenna abdataa waan qopheesse iski abdataa waan qopheesse waan ta'edha garuu yaadni nuun taane namuyyuu mormuu jiran ta'uu ni rifattii jedhaniitiin mormuu jiran kan mormin Mustafaa fi Hajji Mustafaa Hajjiin aadii haa ta'u jedhan isin maal jettan piraankii kana garuu inni reef isiin osumatti yeroo awwala jalqaba seensinu sarpiraayiziin keef jennaan maaltu na godhi isin jedheette piraankii irratti dareedee rifachiiste jechuudha. Amma inni san kafalachuuf isii qormaatee asitti yaada fide yaadni fidellee maali iskutu yaadni fide maali asitti isii iski asii yaatrabbisu kuch argu asitti yeroo isiin gabbay jedheenitti waan haasofnu jira jedheen isiin kalaas dhugama seete gabbaate amma yeroo isiin oseentu haflaan hagammaa qophaa'ee fi amartiin hangammaa sikkaa'e kun kan kijibaati viidiyoon hagammaa dalageen piraankii sirra dalaguu fi jedhaan jedha ani gara kiyyaan ta'u jedhe Hajji maal jettan? Atiin ta'u jettee dhugamaa garuu an osoo irra dalageedhaan. Maali? Yoo rifattee hin rifatti. Jechuun gaana mee dhugamaan akkuma si isa jaalattu dhugaa laaluudhaaf. Homaa rakkoon qabu aadi. Piraanki. Tamaama. Bee Mustafaa. Isin gaafadha qo'e. Anda lamman jaalala namaa qabdu baay'ee takka keessoo tartee dhibbatamaa gaggabdu san televiziyoona irra malee argine beekta. Hadha immoo arguu fedha iyyuu haa dalagamu. Tamaama. Abdataa waan jedhu dhaabadha isin gaafadha qo'e. Abdataa waan jedhu yoo dhugaan gaggabde dhugaan na jaalatti dhugaan jaartiiti yaa ni fuudha. Yoo dhugaan hin gaggabin ittuma dhiisaa jedha kun immoo hin ta'u. Dhaabadha qo'e. Amma yoo dhugaan gaggaba baatte itti dhiisaa jechuun amma isiin waan hin taane jechuudha. Yoo kamucattiin tun cimtuudha. Boombiin fedhe saarokni fedhe asii bu'ee kan gaggabdu fa'a. Yoo gaggabuu baatte akkam goona. Kanaaf mee muktaaroo maal jettaati? Ambara Hajjiin ni gammadaa yoo akka isin gaggabduun fedha. Gaggabsuu fedha duraan ni raafata qabu waan ta'eef waan akkana kana garuu biraan kiyattan daftaniitu waan ittiin ta'u yoo isin gaggabde. Yoo isin gaggabde biraan Namni gaggabee booda gaggabdee ciistetti mina? lallaaftee fuulli waliin. Laa in gaggabdiifi miti. Gaggabdii miti gaggabiin baramaa miti. Namni yoo fedhe hin gaggabu. Rifatee keessumatti mush gaggabii kufaa kunumaa miti ara. Namni gaggabee kufu aadiidhaan kufuun yoo kuftee ni kaatamaa miti. Ufuu dagattee kaata. Kama dhaabateetiin rifannoota irraa yookaan jalxaafaa yookaan paaralaayis ta'u jira. Mataan sammuu faatu qaba waan akkasiitu ta'a. Kanaaf mee atoo maal jetta? Firaan kana akkanaa dalagu jettati? Ani yeroo keetti haa dalagamu jedhee. Sababiin maali? Maalis jennaani awwaala isiinis irra hojjette turte. Haa kafalatu eega kafalatee booda eega isiin gaggabde kaasee sapiraayisii godhuuf akkuma dura ati na goote malee jedhee baqa. Hin gammadde jechuudha. Okay. Jadiidoo maal jetta? Anammoon ta'uun jaa. Laannoo yoon hin gaggabinis adda baatanii akka isin adda baatanii feenu egaa as geessan ittuma fufaa jenna. Piraan kun maantu naaftu adda ba'uu keessanirra jechuudha. Tole. Munaan maal jetti? Haa hafuun ja'a. Kifaanoo maal jetti? Laafin. Hinafin? Ayoo. Okay. Atoo maal jetta? Ani warni jugama kajaan dhalaa jechuun dubartii jechuun da'iifa beektaa. Onnee dhaabee dhugaa dubbachuudhaaf maaliif waan takka waan gaddaa takka hammalatuu hin danda'an akka dhiiraa. Dhiirti jechuun waa hedduu obsitii waa hedduudha dandeettii qabdi. Saniifuu micoota irratti piraankiin tun dalagamu osoo baattee na gammachiisan. Okay. Dhamaatu maal jetti? Dhamaatu maal jetti? Ani ammayyuu gaddeen jira. Maaliif gaddite? Wanni hin gaddeef immoo jechuun eeruma irraa akka ishiin ooltu waan hin feeneef. Kanaafuu piraankiin kun haa dalagamu haa fuudhetti. Aafu. Aafu. Yaasiinoo maal jetta? Daawwattoota an akka kiyyaatti garuu micoon tun isa diinjee jira garuu yoo isin gaggabdee beekte rakkoo guddaadha haan akka kiyyaatti haafuun ja'a. Okay. Dubartiin dadhabdudha jennaan caaltuun dadhabdetti jette. Caaltuunoo maal jetti mee? Aafuun jedha.
Naafu jetta. Caaltulee naafu jettee. Kanaafuu namni irra guddaa naafu jedhaatii nan bisna akkam goona. Naafu. Ani gara kiyyaan anis naafu jedha keessan jiru anis gara kiyyaan naafu jedha. Keessan jiru garuu mee eega jettanumaa gochuu hin dandeenyu onne isiin laalla. Adala gamata. Ewa. Bakka kanan addaan baasa. Dubartiin da'iifa jechuun kiyya dubartiin akka dhiiratti waan amma fakkeenyaaf yoo saarukni tokko asi bul jedhe haga dhiirti obsitu obsuu hin dandeessu jechuudha. Gaggabdii takka lafa dhooyti rifaatuun dhiira daran isaanitti hammaataa jechuudha malee da'iifummaa humnan qabanii laafina kara biraa hin jenne immoo bakka tanatti na of galcha. Tole ayyee. Okay, qophii kana kan abdataan namni gamma wajjin maratee darbu jiru Sumayyaadha. Sumayyaa. Jettu waan Sumayyaan jettu laalleetii murteessina. Egaa namni irra guddinaan kalaasaa dalagamu dubartiillee itti adeemsitee hin dalagamin jette maal jette dubartiin dadhabdu nun jedhan jetteeti. Nu da'iifa miti. Adi. Kalaas dubartiin dura haa dalagamu jette. Yatnesh. dubartiin asmarraa wiila lakkuma tattaa'u jiran. እሺ አሁን ያመጡት ሀሳብ አሚና ያስወጡበት ምክንያት ፕራንክ የሚሰራው እስከ አሁን ድረስ የተሰራው ቪዲዮ ቀለበቱ ምናምን ነገር ፕራንክ ነው ብዬ እሷን ፕራንክ አድርጋ እንደፈተነችኝ እኔም ፕራንክ ነው ብዬ ልፈትናት እያለ ነው። አንቺ ምን ትያለሽ? አዲ ነው ቢፈተናት ምን ችግር አለ? እቺ ብትደነግጥ ሴት ነች። ፓራላይዝ ራሷ የሆነ ነገር ብትሆንስ? ለዚህ ነው ያለ ፓራላይዝ አትሆንም፣ ግን ብትደነግጥም ያኔ ምናምን አድርገን እንደውም ማየቱ አሪፍ ነው። ፕራንክ የመጣሽ ተኛለ እኔ እሱ ደግፋለሁ፣ አብደታም ደግፋለሁ። ለምን ፕራንክ መደረግ አለበት? ቢያደርጋስ አሁነቱን ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች ሊጋቡ ወስኗል። ቀለበት ሊያረጉ እየወሰኑ ነው እኛ እንደምናውቀው ከሆነ። ስለዚህ በዚህ መሀል አሁን ፕራንኩ ሁለቱም የሚያፋታ ቢሆንስ? አያፋታም። እሱም በጣም ይወዳታል፣ እሷም ተወደዋለች። ስለዚህ እኔ በበኩል የለውም ብዙዎቹም አይደረግም ተብሏል። ያደርጋል። እሺ አኩማ አርግተን ሱመያለ አታቱ የተጅርቲ ፕራንክ ያከና ኦማጎቹ እንደው የኔ ሐሳብ ደግፋለች ማለት ነው። አሁን ፕራንኩ ተውስኗል። አካስ ጀራኒ ተማጎቹ እንደነቲ ከላስ አሚናኔስ ጅርቲ ዳቃቲ ዋማ ኤገሲ ኢቲማ አከ ኢቲምታን ኢሲንቱ ቤካ አንከስ እንጅሩ አንገረክ ያን ኢቲሙ ኢሲኑማን ኢቲመዳ ተማም አን ካሜራ አኒሻና አን ካሜራ መዱበታ አይስ ላላ ዮ ሙጨቲንቱን ዳበዳ ዮ ሙጨቲንቱን ጨቀጨቀሳ ዮ ሙጨቲንቱን ገመተ ኮምፓራላይዝ ታቲ ዮ ላምሾፍት ዮ አታቲ አንዱራኑ ካሜራ ዱበ ጅራ ዮ ዱተለ ካሜራ መቀበይ ሲንመራ ካሜራ መራ ወረጋ ፋንኬ ሰንጅሩ ገረህያ